tani qarshii ittiin gurrattan malee waa tajaajilaan jirtan Yesuusin xiqqeessaa jirtan ummatallee karantaanitti waamaa jirtan jaalattanis jibbitanis akkuma macaafni jedhu Yesuus ani ergamaadha jedhe ergamaa waaqa godhuu hin dandeettu Yesuus hancufa irratti dhufuu hin dandeettu ilmoo xiqqishuu miti garahuu hin dandeettu bismaaritti rukuttee miti namni tokko waaqa bismaaritti rukutamee miti namni tokko dhukkubsatee amaliyaa gaafa ta'u namni waasinnaa fudhatee lubbuu nama saniitiif irratti farramamne kifiyaan kaffalamee qaamni isaa baqaqsamee amaliyaa ta'a malee akkasumaan lafaa kaamee amaliyaan ta'u waan illee bismaarii hangana ga'u kana itti shakashakamee kan waraannamu inni si uume suni akkasitti waraannamuu hin danda'u amaliyaayyuu gaafa godhamu seera qaba bismaariin caqacaquu miti duubaati bismaariidhaan waraanname jetta bismaariidhaan saqqalame jetta mukarratti rukutame jetta muka tokko murtee falaxuudhaaf dammoo seera qaba bar waaqa mukarratti fannistee to falaxuu miti qaxaqaxuu miti ati sammuu akkamitti yaaddeetta manaa jirta duuba nuti isiniif malee bar ofiif miti atiin kun har'a dubbii nuti dubbannu kana beeknee yoo dabsiteen teessitu irraa gaafatama kanaaf amma isinitti maa Yesuus ergamaadha Yesuus namaadha Yesuus kabajamaadha jaalatamaadha kabaja qaba ka xiqqeessaa uummata kiristaanati malee waan dubbadhe kan hundaafuu ragaan qaba ragaa malee hin dubban nama akka kiyyaaf keetii dhalatee ji'a 9 guutuu garaatti baattamee akka nuti dhalannu kanatti garaa haadhaa keessaa dhalatee harma hodhee guddatee nyaata nyaatee dhugee rafee ka'ee sinigalee akkuma daa'ima kamiyyuu taphatee taphachuu miti haadha jalaayyuu badaa ture barin taatu barbaadaa turte waaqayyoon ni badaa asatti bada duuba waaqayyoon ni nyaata waaqayyoon ni rafa waaqayyoon ni mugaa yoo inni mugu sani eenyutu addunyaa jiraachisaa ture ree atumtu yaaddu sammuu akkamiitiin yaadda waaqayyoon nyaata qaama saalaa qaba waaqayyo rabbi jedhaatu akkamiin kittaannata gisee ammaa bar jechuun in ulfaata ati mee yoo jettu mee waaqayyo qaama saalaa qaba waaqayyoon hin kittaannata warri sarraa kittaannate warri ija isa qabe sanoo gaafa kittaanan san maalitti qalan hoolaa muree muuqotiyyoo isa sana hoo nyaatee madaan isaa akkamitti fayyeef safuu bar yoo waaqayyoon akkana jettan yoo waaqayyoon xiqqeessitan yoo waaqayyoon fuutaniitiin kittaannaattan sheemi isinitti hin ta'u mee ofuma keessanii sammuu banaa yaadanii kana hunda kanan dubbadhu isintu deebii deebisuu wallaaleeti deebii deebisuu dhiistanii nu arrabsitan dubbiin ani dubbadhu kun immoo kijiba yookaan arraba miti dhugaarra dhaabbadheen dubbadha waan isin jettanan ofuma keessanii sammuu banaa isiniin jenna sammuu keessan banaa hubadhaa baradhaa adaba goradhaa yoo deebii kennuu wallaaltan dhiisa abbootii amantaa fidaa maaf nu baqatan abbootiin amantaa miidiyaa kanarratti beektanii deebiin hin jiru osoo deebii qabaatanii amantaa ofiitii qoramanii kinoo macaafni akkana jedha baasii bakka kana dubbifadhu namaan jedhan laa akka sheektonni kenna jedhan garuu moo isaan bakka zaa'attisitti argaman bakka waa argatan malee bakka waan arganneen dhufan mikinaatuun namni tokko qeesiin tokko miidiyaarra ba'ee akkana jedhee gaafa barsiisee dhufee deebiitti kenne deebiin hin jiru waan ta'eef qaanyiidha ni qaanaa ofitti qaanfata yootiin dammoo goda keessa taa'ee qiddaasa yoo jiru waa argata namni yoo du'ee fitaat irratti waa argata bataskaanni yoo ba'u waa argata sanbata waa argata ayyaana jedhanii guyyaa takka hanga 30 jiru kana ayyaana dirribii godhanii guyyaa akkasii waa argata jireenyi isaa isaaf taate maaltu isa dhibee as dhufee deebii kennaree waan akkasiiti namni deebisuu barbaadan ammallee ulaan kenna isiniif banaadha kara seera qabeessan kara naamusa qabeessan amantaa keessan yoo deebiitti kennuu barbaadan malee anaan na gorsuu hin dandeettan kan na gorsatu islaama hedduun qaba alhamdulillah obboloota islaamaa maatiin qaba abbaa manaan qaba kan na gorsatu qaba maaf baatee barsiista hoo jettani ganaan barsiisa
ilmoon tiyyaa ganaa bahee sin barsiisa. Kanaaf kara kanammoo gisee hunda akkana taatanii nuti viidiyaa kanarraa waan argannu maalidha? Ajrii rabbii biraan argannu malee faayidaan keenyas karoora keenyas kaayyoon keenyas fanaa miti. Hubadhaa kana nuyi karoora itti jiraannuuf qabna waan ittiin jiraannu qabna maaliif akka jiraannu qabna. Kanaaf attasaasabee akkasii jal'isaatiin kabajaan deebii kennaa nuti nama kaayyooti. Akkasii hayyee galaane akkamitti nagaati haadha oggogu amma isin gorsee gaheetuma ammas namummaa arrabsitaa arrabaa miti malee jirta bareedduu kiyya kana maaree barramaadha nagaami mallaabaadha naati amma mee waan gaafataa ture dhageetteertanii nageenye gurra tokko malee gurra lama hayyee guruma tokko ka dhageette san nu deebisime ani gaafii akka keetii kana fi deebisuu hin danda'u nama biraa galfadhu maaliif hin dandeenyu son beekin itti amante don beekin itti amante son beekin amanaatti beektaa maal jedhu namni son amantaa wayin beekin itti amanaatti beektaa seexanni si haa deebisu bro Icoo maal taate? maalumatu si amantaaf amantaa wal nyaachisuu waa'ee kanaa maaltu si dhibe gaafii gaafadheef kennuu deebiitti hin dandeettu miti gadi bu'i bareedduuti suutu meedii akka kufnetti gadi bu'i. Akkam jirta lafeetiyya? Obsi mee taraan keetii miti nijjaa galata rabbii obsi. Galaane gadi bu'i. Sirra hin jira maan gadi bu'u bani lafumarra hin jira. Oduu kee asirratti naasa'ina. Akkam kufnetti suutuma jedhee. Ustaaz Tahir, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Akkam nagaa? نجا خيادا. Jirtu? جرى الحمد لله قالت ربي خيادا كمت. Jirra akkam isin fayyaa keessanii? والله نجا بقى جرات. Isinillee baga nu jiraattan. ما شاء الله بقى جرات تلي. Aya. نما جرى والله. Nullee numa jirra. جرين ما تجرات. Alhamdulillah. Iyo listasfaraan hin argine. جرات شو إن شاء الله ما ألتو جرى سنة. Wallaahi hin beeku ijoolleen tun nu eebbisaarti ganamaani. ما جرى. Ani wanti gaafii natti ta'e yoo jiraate amma fakkeenya uummanni kiristaanaa kirismasii kabajaa jira. Guyyoota faranjii keessatti kan uummata keenya Afrikaa uummata Itoophiyaa dammoo ganaatiin gaafa baala waldii gaafa 29ti. Iyyasu Garagara ka. gargar Waliin kabajaa irtaami kamaan madmaa. obboleessa mee obsi nutiin kabajne. Maal taa'u nufnee bara oduu kee dhagaa ofii miti. Obsiin jeen gaa'e namni deebi'u Mari'achuu Obsi kaa gaafii kiyyaan ibsaa fi san irratti dubbataa Oduu kee dhaggeeffachuun nufnee barani. أبسي كا نمني سدب بسنجرو ميت أبسي برسيسا إنه مكان أبسون غاري دبر ammallee gaafiin isin gaafadhe Iyyasuus lammata dhalate moo Iyyasuus biyya faranjiiti fi Iyyasuus Itoophiyaa kun gargaridha. Maaliif dhaloonni isaa gargar ta'e guyyoota yookaan ammoo halkaniif guyyaa yookaan ammoo tiniini osoo garaagarummaa sa'aatii ta'e rakkoon qabu sa'aatiin kennaaf sa'aatiin Itoophiyaa gargar tokko miti halkaniif guyyaa irratti wal dhabuu danda'a kun immoo torbeewwan guyyoota irratti wantoota wal dhabuudha. Kuni gaafii hiyyadha. Naaf deebisaadhaan isin jedhe malee arraba miti sagantaan jiru kana Ustaaz Farhaan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhuufuu yoo السلام ورحمة الله وبركاته. Alaan ni caba ilaalaal. ما برسيسا كان أسئلة كناتي هذا بتوه كافي كيس بعد يرجع. Kunoo asaatiin jira barani. Muutiin irratti hin qabne adara keessa. Obse. Salaata wayita salaataa jirtu gadi jettee yoo dhuufuu dhuuftee
salaanni sun rabbi biratti mul'atu jira takka jedhi. Mee obboleessa gaaffii gaafatamte deebisi dura san dhiisi booddee maxabbatta sana seete. Ila dubartiin yoo qaxxaamurte salaanni sun ammallee Obboleessa. fudhatama hin qabu jedha. Sareen yoo Gaaffii si gaafatte deebistaafi? sareen yoo qaxxaamurte ammas maal ta'a salaanni sun fudhatama hin qabu. Barsiisaa deebisuu dhufte moo akkamisa? Dhuufuu silaa hin dhuufta dhuufuun dirqama hin dhuufta gaa. Ati barsiisaadha mitiisi? Yoo dhuufuu dhuuftee salaanni kun akkamitti si harkaa rabbiin akkamitti hin qeeballe. Ishi amma gaaffii si gaafatte deebistaa sana sii deebisna booddee. Quraana jedhaa bar. Dubartiin immoo yoo qaxxaamurte ammas fudhatama. Jala taa'eeti sitti ma deebi'a gaaffii mana gaafatteef. Islaamummaani shinti beetii dhaqxee xiraan kee rabbi fuulduraan dhaabattu dhuufuu dhuufaa rabbi fuulduraan dhaabbatamu nu biratti. Akka keessan miti jalaan dhuufaa gaaraan waaqa kon jedhamu nu biratti. Isa kana barbaadde taanaa sirriitti sitti masirri dhaggeeffadhu. Fincaan urgufataa waaqa kon jedhani surreetta urgufataa deebisataa. Nam tokko dubbannaan jala teessee taaptaap goota. Cufadhu taa'e taaptaap goota jala nam tokko hin dubbatiin caal jedhi. Dhimma bee cufadhu. Baaki zimma jedhi maal jechuudhaan dubbatiin jala taa'e gosh akka jala taa'e. Sii galee dubartiin katee ishii ciisti fincaa fincooftee achiin utuun urgufatiin ishee illee akka dhiiraallee urgufachuu hin dandeessu. Isa fincaa ishee si fincaa waaqa koo jette siite. Tole akkasitti waaqa fuulduraan dhaabbatamu. Dhuufaa waaqayyo fuulduraan dhaabbannuti qulqulluu keenya la. Si galee qulqulluu dhalanne qulqulluu keenyatu rabbi fuuldura dhiqatee dhaabbata sir'aata qaba sir'aati yaalloo imnat ነው. Mee abiyyi fuuldura dhaqxee dhuufaa dhaabbattaa? Ati waaqayyo keessa haga abiyyiyyuun ga'usin biratti. Hamma namaa firdi beetuun kaan aydarsim እናንተ ጋር waaqni keessan kabajaan qabdaniif. Si galee waaqa kabajaa qabnuufi rabbi akkasii qulqulloofnee isa fuuldura dhaabbanna dhiqannee bareennee rabbii keenyatti. Maaliif jennaan rabbiin ofii isaa bareedaadha bareedaa jaallata nuun jedha. Bareedaadha bareedaa jaallata qulqulluudha qulqulluu jaallata rabbiin keessaa irra kee qulqulleeffattee fuuldura dhaabbatta malee dhuufuu dhuufaadha walitti xireessaadha asiin nu kunin dhuufaa inni kun funyaan qabata eenyu kadhata gaasi kunoon dhuufaa kunuma funyaan qabata akka adeettetti waldaa keessa walitti dhuufaa wal xireessaa akkasitti ni galisi waaqa kadhattan nu biratti akkas hin jiru masiinni keenya qulqulluu otoo waliin cinqiin otoo tokko itti xiraayee utaalloo walitti dhuufuudhaan utaalloo achi keessatti sin fixa isiniin erga fiddee sirriitti isinitti basirri dhaggeeffadha. Nama nagaa gaafa nutti baatan nagaan isin dhorka. Tole waldaa keessaa beeta kiristaanii keessa namni hammi kun walitti namee walitti dhuufu achi keessatti utaalloodhaan qabamtanii yaatu keessaa jechuudha. Akka keessanitti nuti immoo dhiqannee seennemi akka dhiqannee tachi keessaa baana abbaan barbaade inni makiinaa qabu makiinaa isaa keessatti inni jaartii qabu jaartii isaa biratti inni mana qabu mana isaa biratti waan godhatu godhata malee akka keessan funyaan wal xireessinee uffanni wal xiraayee achi keessaan baanu. Tole alhamdulillah amantii bareedaa rabbi nuu kenna ittiin boonna malee qulqullinaa dhufee namni akka meeli qoshaashaatee waaqayyo fuuldura dhaabbachuu deedee dhufee zarraaf ilaalinte maal na dhibee injiraan kee funaan na dhaachi jala taa'e waaqa kee bira maal na dhibee naan walitti dhuufaa miti hagaayyuu taa'e maal na dhibee naan waaqayyo keenya hagaayyuu fudhatannaan hagaa taa'e maal na dhibee waldaa kee keessa garuu waaqa qulqulluu waan qulqulluu jaallatu akkamittiin qulqullooftee fuuldura dhaabbatta ayibbaalim keessaa irra kee qulqulleeffattee dhaabbatta mina gabbaany waaqni keessaa takabballaan hagaa taa'e fuuldura shinti beetiyyuu keetti hojjedhaa qaba waldaa keetti mina gabbaanenya nun galchu akkam namni qulqullina eeggattu dhee dhufee dubbata eebaa idallam indee harama miti kun eebii jechuu beektaa eebii jechuun akka keenyatti nawurno namni nama keessatti qulqullina eegganne nama miti hatta namni nama keessatti dhuufuunu eebiidha nawuriidha akkam dhuufuu dide jettaa yaakee as keessa teessee dhuufinu dhaggeessisi gaa fasaam. Askee ufi gamma sitti kolfini asirraa si arranna barsiisaa fasaami waaqa fuulduratti dhuufa illee nyaalinte qulqulloofnee gadhaqne qulqulloofnee rabbi keenya biraati baana nuti tole seera sir'aata qaba tole waaqa fuuldura gaafa dhaabbattu seera kee eeggattee guuttatteeti akkasumatti wal xireessaan dhaabbatan waaqa bira dhuufuu kee fuunfattamoo waaqayyo kadhatta ka teeshiniin kee lama ta'a ufuun kontiraa montiraa qalbiin kee yuddomee kattartama. Moo namni duubaan na baqataa jira na baqataa jiru waan be'e nu naasofsiisidha. Namni funyaasaa qabataa rama qabataa jiru jettee naga jettee waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u jechaa xarr naa gootu. Lamin alfassaa milaan indee yelammana. Min maalat ነው inni si duubaa akkamittiin gaaf dhuufuu kee dhaggeeffatamoo waaqayyo kadhata. Tu wallaahi dhaazim min ayነት ሰዎች ናቸው ግን akkamittiin qulqullina eeggannaa jedhee dubbata namni lammata waan akkasii dhuftee dubbannaa wallaahi akkatti isin quncisaan waa'ee qulqullinaaf ta'inaa seenaa.
Islaama biratti qoshashinatii hin hojjetu achumatti maal na dhibe waaqa dhuufaa sirraa taqabbalu qabaannaa dhaqi dhuufi hunduratti hin dhuufisin hin jennuun kan itti dhuufan seexanatti malee namatti waaqayyo fuuldura dhaabate hin dhuufani seexanatti dhuufu tole inni akka waaqayyo bira qulqullooftee dhaabbanne seexana fuuldura qulqullooftee dhaabbachuu bire miicattee dhiqattee dhuufuu kee sa'aatii 6 qabattee miti kan masraa beetii keessa teessoti sa'aatii 6 dhuufuu kee qabattee masraa beetii iyyuu jechuudha waaqayyo fuuldura daqiiqaa 5 dhuufuu malee dhaabbachuu si cinqee ilmaan seexanaati kan akkas ta'u daqiiqaa 5 qulqullaa rabbi fuuldura dhaabbadhu ilmaan seexanaati malee ilmi rabbi ilmi waaqayyo fuuldura qulqullaa daqiiqaa 5 salaata dhaabbachuudhaaf wanni isa cinquu qabu akkamiin qulqullaa waaqayyo bira dhaabbadha illee nyaalinde xuraa'ee dhaabbadhu minaa gabbaadha kanaafuu namni dhufee waa'ee kanaa dubbatti namichuma sanaan dubbii kaasa karaa amantiitiin dhuftee dubban akka amantii isinitti hima akka nama dhuunfaatti miti akka amantiitti dubbanna akka amantii isinitti hima akka dhuunfaatti isinitti himna nuun tuqiinaa karaa qulqullummaa tole nuun tuqiinaa ilkaan malee baaqilaa hudduu malee surreedhe ofii qulqullina qabdan qulqullina namaa waaqan qabdan waaqa namaa xiqqeessu isa qabuutu kan namaa xiqqeessa bar nama harree qabuutu gaangee namaa tuffata yellam ka hullum tole likkii himuu wallaalle nuti obsa wayyaa dhiisaa jenne malee ምን ላለ አመት ፋሻል ለምን ሲራ ጋፋ ጅራና ዌልካም እንበርባዱ ጀናን ጀለቴ ስታፕ ጎታ መነ ከይቶ ሰኔ ቆ ባከትስ ነረብሱ ወላኔ ቢሱ ወይ ወልራ በረቹ ወይ የኔት ማለ ነምን ሻን ከኑ ፌስን ወርዶም ነስረጥፍት ያፋን በኑ በርባዳ እንዴ ህዝቢን ሰከኛ ረገፈታ መለስና ገፈቱ ገዲቡስ ነው በርባዳ ወጀነ ኑንገሩ እንዲህ አይነት ባለጌ አይደለንም መነበነኔ ዋይ አመንቲ ራስ ጋፈኔ ስራ በረኔ አትስ ኑራ በረተ ጀነ ማለ ነማ አረብሱ ዳፍን ዱፍነ ነው ነመን አረብሲ ነው isin qoy ከነስሪቱ በዳ isin maal baake chani digatan xiroftota xuriofitti kaastani baatan ana naro en warab sara ko qabu jet sim ati qoy amanti makeen arabsin maal baatare ma hadda gaafatu deebiin argatta itti waa sadaqaa kadhattanii malee nama jala ciiftee nama akka harree wadalaa yaa ol tasinuu jirtaniitis jammar ijoollee adaba godhadha maaliif gad nama daddarbita rees deebisiifaa deebisu barsiisanii maa gad darbiti maal deebisaniif deebis namaa cuftan maal baakisanii gad nama darbitan Sumayyaa jedhamtu tun afaan boombaa goote ofii keetti foofu laali akka irra jaartii guddoodha namni amantaa ofii kan jiru ijoolleen ortodoksii waasaa arrabaan eebbifamtu amantaa keessa kan tuqamu barbaanne nama darbisinaa deebii gaafattan immoo siraata isiniif haa deebisan arraban isaa ortodoksiin arrabsiisinaa ijoollee ortodoksii irraa keessa wallaahi ortodoksii malee takkaa nuti peente akkatti dhuftee nama arrabsitu akkaan arginu peenteen dhuftee waccee mormitee baati malee waan fedhe kijibtee akka keessa nama arrabsitu maali isin ortodoksiin amaariffaa haasa'u kan oromoo haasa'u hunduu arraba maaliif garuu maaliif beetakiristaanii maaliif arrabsiistu isin beetakiristaanii isinii maaliif mazzanamti yoo isin baalagee taatan amantaa nama amantaa nuun arrabsiisinaa Beta Kristaan narrabsiisne nu narrabsiisne ortodoksii garabsaan erga amantaa ortodoksii amantaa kabajjima atamma jaarsa guddaadha dhaggeeffadhu kan nama jabba peenteen gaarii gaafa jennu waldaashi miti kan dhufee gaarummaa agarsiisaa jiru arraba isaanii hin arrabsan amma fedhe Yesuusiif morman malee hin arrabsan obsa qabu seeraan dubbatan isin ortodoksiin garuu arrabumaaf ol seentani maal isin nama gaafadhaa isiniin jenne maal goone gaaffii qabdan gaafadhaa yoon qabaanne immoo isin gaafannaa maal balleessine gaafii maalu gaafatta waan itti sadaqaa kadhattanii malee ilmaan shirrixii malbaa kichanii fiddan fixaamu eeshi beeftii ko ilmaan farsoo wayyu ilmaan shirrixii wayya malee abarraash waan jettu qabdaa luka dhiqaa ilmaan farsoo wayyu ilmaan shirrixii wayyaan jedhee Isha ati jala taa'e bakka gaaffii finumne warra gaaffii finumne jala taa'aaf godha nama gaaffii barbaanna ilmaan shirrixii argatteetu yaaqee shirrixii jala si guddisaame dhiisa afaan hin badina gaarii miti ajaa'iba qabdu subhaanallah isti ortodoksii magaarii ta'a rabbumaa jedhaati ortodoksii dhuma mana beeta kiristaanii ishii amantii ishii kabachiistu ta'a arraban ta'ina dhugaa wallahi isa dhugaa isiniin jedha maal peentee faana jaalallee walirraa qabna nuti kan peenteen arraban arrabsitu waan feetes jennuuf indee baradhaa jararraati bakka morma akka barbaadan
macaafa keessan morma keessan kennaa ofeetan garuu arraba dhiisa arrabni naman guddisu naman xiqqeessu amantaa keen kabachiisu yoo xiqqeessise malee sin kabachiisu oo si xiqqeesse malee nama of kabaji amantaa si kabachiisu barbaanna sitti nama nu gaafatee deebii barbaadu nama gaafannee deebii nu kennu akkas amma namni dubbatu biraannaa carraa kennu السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرتو. فيانا قارتو. الحمد لله. سمية كم نقوما؟ الحمد لله رب العالمين. جرتو أكبر يا كيسني شيخ أحمد. الحمد لله. جل جلالة ربي. أرثوذكسي قوتو بربادا جرو أستاذ فرحان. أرثوذكسي قوتو كفتر قد أجد. warra amma ortodoksii irruudha guutuu isaan walumaa galatti jechuudha. Ortodoksiin guutuu qofti ergadhaadha jiru Ustaaz Farhaan. Akkasumas Ustaaz Farhaan. Peenteen soosiyaan rakkoon qabu gaaffiin kee peenteen saban qabna garuu ortodoksiin nu arrabsuurra seenaati amantii keessan ortodoksiin akka amala qabeessa taate ortodoksiin akka gaarii taate seera akka namaa deebistu seeraan akka gaafattu agarsiisaa iyyuu jenne nuti. Bakka kana kan barbaanne. Eeywa ortodoksii guutuu kottaa. Yoo dhuftan warri peenteen guutuu kotta nuti muslima guutuu taane sin duukaa isaa jirra ortodoksii guutuu ta'a peentee guutuu ta'a kotta sanaan ala nama rabsitu taanaan warri nama rabsitanii ortodoksii guutuu miti peentee guutuu miti guutuu ta'a maa yesuusii waaqa guutuu nama guutuudha miti maa sinimmoo inni waaqa guutuu nama guutuudha sinimmoo ortodoksii guutuu taatanii dhuftanii peentee guutuu taatanii dhuftanii arraba guutuu maaf taatanii dhuftu guutumti keessan arraba taatanii maaf dhuftu sorry jecha akkasii fayyadamuu qof jechuun namoota 3-4 warri hin arge akka kanaan dhaayyuudha kanaafin kana jedhe gaaffii gaafatte miti gaaffii isheen gaafatte kanaan qofa deebisaa arraba dhiisaa arrabni hin fayyadu. Raachillaa ustaazi hin jenne malee ortodoksiin hunduu maaliif dhuufaa fi fincaanaa waaqayyo fuuldura dhaabbanna nuun hin jedhu ortodoksiin hin jira kan amma qulqullaanee abachuu deeggaru hin jira waaqayyo fuuldura. Egalee warroonni waa'ee qulqullinaa waaqayyo fuuldura qulqullaa'ee dhaabachuun sirriidha jettan isin ilaallatu ortodoksiin nuti jechaaru. Isa akka barsiisaa amma akkamitti dhuufaa waaqayyo fuuldura dhaabbachuu dinne waaqayyo maaliif dhuufuu keenya wajjiniin nurraan taqabbalu kan jedhe qofa dubbanne malee hunda keessan miti. Qulqullina kan jaallatu baay'ee jira. Waaqayyo fuuldura dhiqatee manaa gaafa ba'u naxalaa uffatee manaa gaafa ba'u naxalaa kaawwatee innis kan baantu jiru yeroo nuti argaa oolu. Warra akkasiin jenne nuti warra waaqayyo fuuldura dhaabbataa iyyuu dhuufaa nurraa qeebaluu dide kan jedhuun hin jedhe warri kaan akkasitti nagaamne jechuu barbaade itti ufaa gaaffii yoo qabaattan. Kiristaanonni gaaffii qabda yoo jiraattan yookaan gaaffii keenya kan deebistan gaaffii isheen isin gaafatte isin gaafanna silaa'uu gaaffii gaafatamee jira daandagadhe. Gaafiin keenya irra deebina December 25 akka intiniitti akka addunyaatti warroonni kabajan hin jiru. Yesus Kristos December 25tti guyyaan dhalate jedhameeti kabajama guyyaa sana immoo Itoophiyaan hin kabajju. Yesus lamatu jira moo maaliif isin har'a hin kabajne jara wajjiniini? Waaqayyo gargariitu jiraa'u gaaffii gaafatame. Namni deebisu jira. Qabsaa'aa maal jedhamee dubbisaa ustaazi maqaa jaraa gaafadhaan yaani konkolaachisaa harka tokkoon komentii badaan hin jiru jedhu kenna. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani jara dhageeffatu jira isin dhageeffataa jira. Homaa dubbataa jirani. Anis jechuun nama quraana qara'ee miti musliimas ta'u nama dhagahee nama barate nama qara'ee caalaa beekuu danda'a. Kanaafiyyuu waan amma isaan isin gaafattan kanaafi waan isaan jedhan kana anis isinii naa olii quraana qara'ee isaanii waan beekne kun deebisuu danda'a. Amala isaaniitiif akkaataa isaanii kun namni ofirraallee mormatuu danda'a yookaan ofirraa mormateellee deebisaa yookaan ammoo iyyuu amala gaariillee qabaatee dhageeffatee ittillee amanuu baatuttillee nuttillee amanaadhaan hin jiru dirqamaanii.
tasgabbaa'ii dhageeffatanii yoo dadhaban danda'an deebii deebisanii dadhaban ammoo callisanii duubaan jechaaf isin dhageeffatan. Ayyee galatoomi daaqonii kana ol harkiseen jirame daaqonii waliin xiqqoo dubbadha. Daaqon maal jedhasti takkale. Ustaz. Barsiisaa faana dubbachuun bareedaadha. Ijoollee faana wal arrabsee amantaas wal arrabsiisudha. Akka nagaa daaqon. Okay, jirra galata waaqayyoo. Mee gaaffii si gaafadha deebistuu dandeessanii Ustaz. Mee sagaleen kee fagoo jira kwa meerfoonii kiyyatti indeeffadhee dhufa al tokko deeqaa tokko na obsi. Tole? Okay, Ustaz yoon gaaffii sin gaafadhee dandeessanii deebistuun jedhe. Ahmed na dukaasai, Ahmed Hussein. Ahmed. Obsi obboleessa kiyya. Takkaffaa irratti waan hubatte keessatti ijoolleen keenya Islaamaa piliis ijoollee kiristaanatiif carraa kennina. Warra kiristaanaa kanaaf carraa kenname dhageeffannaa. Ayyee atillee yoo Islaama taate bootaa gallakkisiif isaaniif maalish warri gastii keessa jirtan jechuudha. Laakiin warroota waa barsiisuu fi warroota baratuun alatti kuuwwan itti hin muufatinaa. Okay. Amma dhufee hin jira. Ustaz deebitee. Okay, gaaffii si gaafadhee baganu ganu yedde Ustaz. Gaaffii si gaafadhee deebisuu dandeessaa? Nuun deebisuu qophiidha garuu gaaffii dhodhaa jira san nu deebisuu dandeessu laata? Ay carraa nu laattan ennaan jedhe yaa'u carraa nu laattan ennaan isin gaafadhee yoo deebisuu hin dandeenye ta'e. Gaafachuu malee hin deebisu jennaanis banni keenya bal'aadha banaadha. Yoo nan deebisu jettan immoo hin jirra. Ay carraa laadhaa fi jechaa turtan kanaaf. Ayyee gaafachuu malee